Shalom shalom nagaan Waaqayyoo bakkaaf lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota obboloota afuuraa hordoftoota OBDI miidiyaa bakka jirtan biyya keessaa fi biyya bakkee bakka garaagaraa teessanii kallattii kanaan nu hordofaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan haa baay'atu. An obboleessa keessan Pstr Siidaa Margaati. Guyyaa har'aa fedhaa fi jaalala Waaqayyoo ta'ee kallattii karaa maatii OBDI miidiyaatiin dubbii Waaqayyoo yeroo gabaabaadhaaf walii wajjin qoodannaa Ergaa sagalee Waaqayyootiin jilaphee korra jiru simbiraan ga'uudhaaf gidduu isinitti argameen jira. Lafa jirtanitti amantiin akkasumas ilaalcha bilchaataa dubbii Waaqayyoo hordofuu qabuun nu hordofaan dubbii Waaqayyoo keessaa kutaa tokko dubbiseen kadhannee gara dubbii Waaqayyoo guyyaa har'aaf qabadhee isinii dhiyaadheetti seena. Nan dubbisaa maqaa Yesuusiin akkanadha. Yommus Yaaqoob Bershebaadhaa ba'ee gara Kaaraanitti adeeme. Inni iddoo tokko ga'ee aduun linnaan achuma bule. Dhagoota iddoo sanaa jiran keessaa tokko fuudhee mataa isaa jala kaa'atee iddoodhuma sana inciisee jedha. Yaada keenya fuula Waaqayyootti deeffannee Waaqayyo akka nutti dubbatuuf in kadha. Qulqulluu eessa taatee uumama hundumaa karaa gooftaa keenya karaa Yesuusiin abbaa keenya kan taate maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Amma yeroo kana dubbii kee dubbachuuf dubbii kee dhaloota kallattii kanaan na hordofaniif qooduudhaaf argameen jira yaa Waaqayyo. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ayyaana ittiin dubbii kee dubbatan naa baay'ise. Lafa jiran bakka jiranitti dubbiin kun akka ta'utti laphee isaanii irratti akka boqotu laphee isaanii irratti akka hojjetuu fi ayyaana ittiin dubbii keewwatan isaaniif baay'isi. Nu gargaari sagalee kee nu qoodi. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyoo abbaa keenyaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo yeroo gabaabaadhaaf walii wajjin qoodanneetu gabaabsee xumura irratti isiniifan kadhadha. Sagalee Waaqayyoo iddoon amma dubbise seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 10 kaasee yaada jiru walii wajjin qoodanna. Kutaadhumaan amma dubbise irra deebi'ee amma naannoo yaanni koo yookiin xiyyeeffannoo ergaa koo guyyaa har'aatti nan dubbisa. Yommus Yaaqoob Bershebaadhaa ba'ee gara Kaaraanitti adeeme. Inni iddoo tokko ga'ee aduun linnaan achi in bule. Dhagoota iddoo sanaa keessaa jiran keessaa tokko fuudhee mataa isaa jala kaa'atee iddoodhuma sana inciise. Inni achitti abjoote. Yaabbannoo hundeen isaa lafa dhaabbatee fiixeen isaa bantii Waaqaa bira ga'u tokko in arge. Kunoo ergamoonni Waaqayyoos isa irra ol hin ba'u gadis in bu'u turan. Waaqayyo immoo isa gararraa dhaabbatee ani Waaqayyo gooftaa kee isa kan Abrahaam abbaa keeti. Waaqayyo isa kan Yisihaaq lafa ati irra ciiftu kanas sii fi sanyii keetiifis nan kenna. Sanyiin kees akka biyyoo lafaa hin ta'a. Gara lixa biiftuutti, ba'a biiftuutti, harka bitaatti, harka mirgaattis in bal'ifatta. Qomoon biyya lafaa irraas hundinuu sababii keetiif, sababii sanyii keetiifis in eebbifamu. Kunoo ani si wajjinan jira. Iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega. Biyya kanatti sin deebisa. Waanan sitti dubbadhe siifan raawwadha malee si hin gatu jedhee jedha. Irra yaada jiru mata duree Waaqayyo si wajjin jira jedhuun walii wajjin qoodanna. Akkuma isin beektan kutaan kun seenaa Yaaqoob ilma Yisihaaq isa qixisuuti kan inni haasa'u. Yaaqoob ilma Yisihaaq isa qixisuu ta'ee eebba hangafaaf malu obboleessa isaa Esaawun harkaa fudhatee abbaan isaa erga isa eebbisee booddee sababii eebba kanaatiif obboleessi isaa Esaawun Yaaqoobiin ajjeesu, Yaaqoobiin ija ba'achuu, Yaaqoobiin miidhuu, Yaaqoobiin balleessuu akka inni barbaadutu Yaaqoobiin bira ga'a. Kanaaf haati isaa Yaaqoobiin waamtee obboleessi kee si ajjeesuuf sababii eebbatirraa fudhatteef sitti baambanaa waan jiruufi lafa kana gadhiisii gara biyya abbaa koo yookaan gara biyya eessuma keetii gara Laabaanitti sokki ittiin jette. Eebba fudhateera. Eebbatu harka jira.
eebba baatee manaa ba'e Yaaqoob. Kutaanani dubbise egaa akkuma jalqaba sinii kaasee Yaaqoob Beershebaadhaa ka'ee gara Kaaraanitti adeemeedha. Utuu deemuu karaatti aduun dhi'e. Lafa yaadu utuu hin ga'in, iddoo karoorsee manaa ba'e utuu hin ga'in, qobaa isaati kan inni deemu. Obboleessi isaa bodeedhaan isa ari'ata. Biyya abbaa isaatii keessatti akka nama dabsuun qabeenya namaa yookaan dhugaa namaa fudhatuutti ilaalamuutiin hija namoota baay'ee biratti jibbameera. Lafa jijjiirrachuutu irra jira. Lafti inni dhaqu kun immoo lafa hin beekne. Miiltoo hin qabu. Hiriyyaan bira hin jiru. Haati abbaan obboleessi biraa afaniiru. Maatiin inni keessatti guddate, firti inni wajjiniin guddate hundumtuu biraa afaniiru. Lafa deemaa jira. Qobaa isaa adeemaa jira. Kan inni deemaa jiru immoo lafa onaati. Lafa onaa kanatti iddoo gaaddisi hin jirretti lafa onaa Beershebaadhaa gara Kaaraanitti utuu deemu haduun dhi'eedha. Haduun dhiinaan garri inni itti deemu harkaa dhibe. Hitti dukkanaa'e. Kanaaf jennaan filannoo isaa tokko godhate. Iddoo ga'e kana ciisuu filate. Lafa ga'eef ciisuu filate. Sababiinsaa mana abbaa isaatiitii baqatee kan ba'e qabeenya abbaa isaatii yookaan biyyatti guddate biyyatti yeroo dheeraa jiraate keessaa kan inni baqataa jiruuf eebbatu harka jira. Eebba kana milifkachuudhaaf kan inni manaa ba'e. Lubbuu isaa oolfachuudhaaf kan inni manaa ba'e. Namu bira hin jiru qobaa isaati. Lafa nabdii kutee dhagaa boraafatee ciisetti haduun yeroo dhiyetti mul'ata tokko abjuudhaattiin arge. Abjuu arge. Abjuun inni arge abjuu ajaa'ibaadha. Abjuu nama dinqu, abjuu nama boqochiisu. Abjuu isaa keessatti iddoo abdii kutee dhagaa boraafatee ciisutti, iddoo hiriyyaan bira hin jirre, firti bira hin jirretti, iddoo miiltoon bira hin jirretti dhagaa boraafatee ciise. Achi ciisee garuu ol jedhee gaafa ilaalu abjuu isaatiin maal arge? Yaabbannoo lafaa ka'ee samiitti irkatu arge. Yaabbannoo kanarra ergamoonni Waaqayyoo utuu oliif gadi ba'anuu, utuu ol ba'anuutu gadi bu'anuu arge. Karaa deemsaa tokko argate. Haleluuyaa. Karaa addaa tokko argate. Lafa abdii kutetti. Lafa aatishiin akka inni eebbifamuuf mala malte, falafalte, akka inni eebbifamuuf gargaarte biraa haftetti. Lafa obboleessi inni wajjin dhalate bodeen isa ariyyatu biraa hafetti. Lafa abbaan isa uume biraa hafetti. Qobaa isaati. Lafa sanatti miiltoo addaa tokko argate. Kan inni dubbachaa jiru Waaqayyo si wajjin jiraa kan jedhuudha. Lafa sana namni hin jiru. Haduun dhiyeera, haduun dukkanaa'eera. Yeroo namni deemsaaf abdii kutatuudha. Haleluuyaa. Yeroo namni fiiguuf abdii kutatuudha. Amma humna isaa utuu biiftuun jiruu deemeera. Amma humna isaa utuu guyyaan jiruu deemeera. Amma garatti deemuu dadhabe. Humni isaa hin dhume. Haduun hin dukkanaa'e. Kan inni baqataa jiru lubbuu isaa oolfachuuf du'a baqachaa jira. Bodee darbannaa irree obboleessa taasii baqachaa jira. Rakkinoota kana keessatti dhagaa boraafatee ciise. Iddoo inni ciisee jirutti samiin irratti baname. Haleluuyaa. Samiin irratti banameetu yaabbannoo lafaa ka'ee samiitti hirkatu tokko arge. Yaabbannoo kanarra namoota aaraa arge. Lammii biraa arge. Fira biraa, hiriyaa biraa arge. Nama kanaan dura argee hin beekne ergamoonni Waaqayyoo olii kan dhufan, biyya waaqarraatii kan dhufan, ergaa fidanii kan dhufan, lafaa otuu ol ba'anu, olii immoo otuu gadi bu'anuu arge. Sana booddee gararraa isaatiidha. Sagalee akkas jedhu dhaga'e. Yaa Yaaqoob, ani Waaqayyo isa kan abbaa keeti, isa kan Abrahaam, isa kan Yisihaaq, isa kan sanyii keeti. Si wajjinan jira ittiin jedhe Waaqayyo. Lafa amma irra ciiftu kana iddoo kam? Iddoo abdii kutatte, iddoo abdiin kee guduunfame. Maalaashii kootaaf haaraa baay'aa. Ergaa tokkoon sinii qaba. Lafa jirtan teessanii kallattii garaagaraatiin kallattii kanaan nu ordofaa kan jirtan haala mijanne haala mijate hulaa garaagaraa keessa kan jirtan yeroon kun isiniif yeroo muddamaa kan ta'e yeroo sodaa kan ta'e yeroo qobummaa kan ta'e nama harka si qabu siifan jira kan siin jedhu mirga kee bitaa kee kan hin jirre asiif ilaaltee nama kan dhabde ol jedhi ol ilaali. Ol namni tokko jira. Gara olii namni tokko jira. Kan si fageessu, mandara keessaa kan si baasu, eebba wajjin jirtu wajjin kan si guddisu, abbaa namaa abbaa biyyaa kan si godhu, kan si misoomsu, seenaa kee kan jijjiiru, karaa kee dhaloota kan jijjiiru. Namni tokko ol si gararraa jira. Amma mirga kee dhiisi, bitaa kee dhiisi, duuba kee ilaali dhiisi, fuuldura kee dhiisi. Ol jedhi gara olii ilaali. Ol ilaalta taanaan ergaa akka jedhu isinitti dubbachaa jira. Waaqayyo si wajjin jiran siin jechaa jira.
Alli kana haasa'uu dhiisuu danda'a. Humni kee kana haasa'uu dhiisuu danda'a. Biyyi lafaa kana haasa'uu dhiisuu danda'a. Seexanni kana haasa'uu dhiisuu danda'a. Yeroon ati keessa jirtu amma yeroon kun yeroo kana haasa'uu kana dubbachuuf siif hin eeyyamne ta'uu danda'a. Ani garuu waan tokko hin dhagaye. Akka nama Waaqayyoo dibeetti, akka nama Waaqayyoo irraa dhagee dubbatuutti, akka nama Waaqayyoo amanee dubbatu tokkootti, akka nama Waaqayyoo aboo mucummaatiin arraba isaarraan fayyadamu tokkootti sittan dubbadha. Iddoo jirtuuti yaada kee muddama kee keessaa ba'i hirraanfadhu karaan tokko argameera. Karaan gara oliitti si geessu miiltootu si jijjiiramuufi hiriyaatu si jijjiiramuufi safaratu si jijjiiramuufi sababiinsaa eebba wajjin manaa baate eebbatu si harka jira. Yaaqoob eebba qabatee manaa ba'i eebba baatee deemaa jira eebba baatee dheessaa jira eebba baateetu ariyyattuun itti baay'ate. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Olii samii banamaa arge. Yaab karaa aaraa tokko arge yaabbannoon kun asii ol irkateetoo jiru argeedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Achitti Waaqayyo kakuu gurguddaa tokko isatti dubbate. Baay'ee dubbachuu kan hin barbaadu lakkoofsa 15 irra kan jirudha. Kutaa kanan xiyyeeffannoodhaan dubbachuu barbaada. Waaqayyo erga abjuun itti mul'ate kakuu gurguddaa edda kakateefi gara mirgaatti gara bitaatti kallatti hundumatti akka isa bal'isu eddetti mee lafa irra ariyyatamaa jiru kana akka isa dhaalchisu eddetti mee lakkoofsa 15 irratti dubbii gurguddaa afuritti dubbate. Dubbii kanan dubbachuu barbaada. Inni jalqabaa filannoo koo jalqabaa akka mata dureetti kan hin fudhe Waaqayyo si wajjin jira kan jedhudha. Waaqayyo akkasittiin jedhe kunoo ani si wajjinan jiraadha. Firti deebi'eera. Iriyaan deebi'eera. Miiltoon deebi'eera. Namni ati wajjin dhalattee guddatte fuula isaa kan beektu si bira hin jiru. Garuu ani si bira hin jira. Haalli sirraa kan na adda hin baafne. Rakkinni sirraa kan na adda hin baafne. Ariyyatamuun deeggarsi namaa yookiin gidiraan garaa garaa sirraa adda kan na hin baafne. Si wajjinan jira ittiin jedhe Waaqayyo. Obboleessa koo obboleettii koo lafa jirtu yaa amma waa'ee qobummaa keetii dagadhu. Qobaa ta'uu kee irraanfadhu. Nama si gargaaru dhabuu irraanfadhu. Akka yaaddeetti milkaa'uu dhabuu irraanfadhu. Waan gaarii nutu si harka jiru gidiraa keessa jiraachuu kee lola garaa garaa muddama garaa garaa keessa jiraachuu kee yaadataa jiraatta yoo ta'e waan tokkoon si dhaama. Miiltoon tokko si wajjinan jira siin jechaa jira. Haala kee keessatti si wajjinan jira jechaa jira. Si wajjinan jira innaan Waaqayyo lafa sitti tolu duwwaa miti. Iddoo sitti hin tolle yoo ta'e iyyuu Waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo si wajjin jiraannaan iddoo namni dhaloonni hin oolletti oolta. Iddoo biyyi hin oolletti oolta. Iddoo namni gabii hin argannetti gabii argatta. Waaqayyo si wajjinan jira jechaa jira. Si wajjinan jira yaa Yaaqoob ittiin jedhe Waaqayyo. Si wajjinan jira ittiin jedhe. Inni lammaffaa akkasittiin jedhe. Baay'ee kan isin ajaa'ibu. Lafa dhaqxu hundumatti sin eegaa ittiin jedhe. Amaan sittiin bu'u jedhe. Bineensi sin nyaatu jedhe. Bodeensi ariyyatu kun sin argatu ittiin jedhe. Damni dabamu shirri shiramu kamuu sin argatu ittiin jedhe. Har'as Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Eebba kan eebbifame, eebba Waaqaaf eebba lafaatiin kan eebbifame namni tokko Siidaa. Kaleessa kun Yaaqoobiif har'a anaaf sitti dubbata. Namni Waaqayyoo ergamaa Phaawulos ergaa gara warra Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti akkanedha. Waaqayyo abbaa keenya isa karaa ilmasaa karaa Yesuusin eebba Waaqarraa waan Waaqarraa nu eebbiseef galannaa ta'uudha. Eebba Waaqarraa kan eebbifame si'i. Yaaqoob eebba abbaa isaarraa fudhate. Ati eebba Waaqarraa eebbifamteetta karaa Yesuusin. Eebba kana baattee jirta. Kanaaf Waaqayyo akkana siin jedha. Jalqaba irratti si wajjinan jira siin jedha. Eenyuyyuu adeebi'u siin jechaa jira. Eenyuyyuu fuulaa jijjiirratu siin jechaa jira. Eenyuyyuu karaa jijjiirratu siin jechaa jira. An si wajjinan jira jedha Waaqayyo. Si wajjinan jira siin jechaa jira. Inni lammaffaarraa lafa dhaqxu hundumaatti maatoo saapaaya lafa dhaqxu hundumaatti garati seentu hundumaatti sin eega jedhe Waaqayyo. To'annoo ija kootiitiin sin hordofa ittiin jedhe. Sin eega sin golgadha ittiin jedhe. Eegicha jechuun namaan akka namatti hin buune. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sababiin isaa lafa onaa jira waan ta'eef, biyya hin beeknetti deemaa jira waan ta'eef, karaa hin beeknetti deemaa jira waan ta'eef, anatu si wajjin jira sin eega ittiin jedhe Waaqayyo. Sadaffaa irratti dubbiin cimaa tokko Waaqayyo deebisee akkasittiin jedhe. Biyya kanatti deebiteen akka har'a ariyatamte harka qullaa baateen se'inii jedhe. Sin jijjiira jedhe Waaqayyo.
abbaa qabeenyaan si godha nama guddaan si godha jedhe sanyiin sitti horaa jedhe eebba fuutee waan manaa baateef eebbi kun lafa kanaaf isin barbaachisaa jedhe jechuu isaati Waaqayyo argitanitti dubbii cimaadha deebitee dhuftaa jedhe deebitee galtaa ittiin jedhe galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u faanni kee hin badu jedheen Waaqayyo isa arfaffaa fi isa dhumaarratti dubbii baay'ee nama ajaa'ibuuf dubbii baay'ee yeroo hunda laphee koo irratti ergaa guddaa ta'e ulfaatuudha waanan sitti dubbadhu siifan raawwadha malee singatu ittiin jedhe galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u waanan sitti dubbadhe siifan raawwadha ittiin jedhe maal dhaga'aa jirtaati maal dhageessee manaa baate ati sagalee akkamiitu gurra kee keessa jiraata kakuu akkamii yaadachaa jirta jechoota akkamii yaadachaa jirta isa yeroo dheeraa isa guyyoonni isaa darban fakkaatu isa baroonni isaa darban fakkaatu Waaqayyo dagachuudhaaf nama miti hilma namaa miti inni yaadata siifan raawwadha ittiin jedhe Waaqayyo isa sitti dubbadhe isa dhageesse kana isa gurra kee keessa jiru kana qaamanitti si uwwisaa jedhe hin argite ija keetiin jedhe in amantu yoo ta'e sagaleen kun kooti jettanii fudhattu yoo ta'e ergaan kun ergaa keeti Waaqayyo si wajjinan jira jechaa jira haala kam keessatti iyyuu hin sodaatin sin eega jechaa jira nagaadhaan sin deddeebisa nagaan hin sochoota biyya diinaan biyya lolaan irraa ariyatamtetti moo'ichaan hin deebita baay'etti harka guuttee hin deebita waanan sitti dubbadhe immoo siifan raawwadha jechaa jira Waaqayyo kakuu akkamii dhaga'aa jirta sagalee guddaa dhageessee haalli kee kan siif hin eeyyamne wanta ati dhageesseef wanta ati argaa jirtu tokko kan hin taane muddama garaagaraa keessa namoonni jirtan dhiphina garaagaraa keessa namoonni jirtan sodaa garaagaraa keessa namoonni jirtan Waaqayyo akkasiniin jedhee ergaa isan sitti dubbadhe siifan raawwadha jechaa jira nan yaadachaa jira siin jechaa jira Waaqayyo seexanni waan baay'ee haasa'uu danda'a foon kee waan baay'ee haasa'uu danda'a haalati keessa jirtu waan baay'ee haasa'uu danda'a har'a sagaleen dhageessi wajjin jira Waaqayyo waan si wajjin jiruuf eegumsi kee beekamaadha lafa namni hin eegamnetti hin eegamta iddoo namni hin eegamnetti hin eegamta iddoo dhaloonni eegumsa dhaban iddoo namoonni boqonnaa dhaban gabii dhaban itti gabii argatta maaliif jennaan eegaan kee si wajjin jira tikseen kee si wajjin jira miiltoon kee si wajjin jira haleluuyaa iddoo jirtanii amanaati sagalee kana ofirratti dubbadhaa Waaqayyo na wajjin jira jedha hittimi haala keetti hittimi foon keetti hittimi lola diinaatti qilleensarraa kan sitti haasa'utti kallattii garaagaraatiin kan sitti haasa'utti hittimi na wajjin jira Waaqayyo jedhe tiksee kooti Waaqayyo jedhe na eega Waaqayyo jedhe waanan dhageen qaba waanan dhageen ilaalaa deema amma inni raawwatutti nan eeggadhaa jedhiin siifan raawwadha ittiin jedhe Waaqayyo argitanitti kutaa kana keessatti egaa baqatee manaa ba'e nama abdii kutannaadhaan karaa deemuun Waaqayyo abdii kutachuun si haa ga'u ittiin jedhe nama waan itti himatu waan itti dubbatu dhabee gad jedhee dhagaa boraafate iddooma sana kan ciise iddoo maduun itti dhiyee kan ciise nama sanaan Waaqayyo akkana jedhe samii irratti baneetu niitoorkiin nama hariiroon biyya hariiroon hiriyaa sirraa yoo jijjiirame iyyuu hin nahin wanti gaariin garuu si harkaa jiraatu dhugaan garuu si harkaa jiraatu wangeelli dhugaan si harkaa jiraatu kakuun si harkaa jiraatu eebbi Waaqarraa si harkaa haa jiraatu eebba kanaafuu nyaatamtu ati kanaaf egaa obboloota koo Waaqayyo Yaaqoobiin in sodaatiin ittiin jedhe gadi buutanii yoo dubbiftan achumaan Yaaqoob irribaa dammaqee Waaqayyo dhuguma iddoo kana jira jedheedha iddoo namni hin jirre fakkaatu Waaqayyo jira iddoo haalli hin mijanne fakkaatu Waaqayyo jira as jira Waaqayyo jedhe anatu hin argine malee jedheedha galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u as jira Waaqayyo jedheedha na bira jira jedheedha iddoo jirtu ofirratti lallabi dubbii kana na bira jira Waaqayyo jedhe iddoo jirtu situ beeka haala keessa jirtu situ beeka haalli sun sitti jijjiiramuu danda'a sitti ulfaachuu danda'a tiksee keetti garuu ulfaataa miti isa si wajjin jirutti ulfaataa miti Waaqayyootti ulfaataa miti abdii keetti ulfaataa miti sagalee kakuu qabattee manaa baatetti ulfaataa miti kanaaf amiin jedhiitii fudhadhu iddoo jirtu amma dagadhu haala kee dagadhu rakkina kee dagadhu gidiraawwan jiran dagadhu ariyyatama sirra jiru dagadhu ariyyatamuun foon hin duwwaa miti hafuuraan ta'uu danda'a akka yaadanitti milkaa'uu dhabuu dhiisuun ta'uu danda'a biyya lafaa keessa jirra waan ta'eef biyya lafaa kanatti eebba tokko qabda eebbi Waaqayyo Isiyaaq eebbise eebbi Waaqayyo Yaaqoobiin eebbise eebbi Waaqayyo Abrahaamiin eebbise har'a Israa'eloota dhugaa warra ta'an Israa'eloon dhugaan nuyi warra Yesuusitti amananiidha
isaaniif hin jira. Kanaaf Phaawulos eebba waaqarraa eebba lafarraa sanu eebbise Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni haa ta'u jedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin sirrattan dubbadha. Jireenya kee irrattan dubbadha. Dhimma kee kamirratti nan dubbadha. Si wajjin jiraachuu Waaqayyoo beeke cufaa kan ta'e akka sii banamu. Danqaraa fakkaatee fuula kee kan jiru akka hurraa'u akka caccabu karaan nama hin baafne akka si baasu. Iddoo namoonni itti wabii dhaban itti wabii akka argattu. Gabii akka argattu. Tasgabbii akka argattu. Haleluuyaa. Lafa onaatti gabii argate Yaaqoob. Lafa onaatti miiltoolii itti dubbatu. Olii kan itti dubbatu. Lola gararraa kan itti dubbatu. Isa sariyatu gararraadhaa kan itti dubbatu. Achi taa'ee dhagaye. Waan tokkon siin jechaa jira. Muddama kee gararraa harki tokko jira. Lola kee gararraa harki tokko jira. Dhiibbaa sirra jiru gararraa harki tokko jira. Haalati keessatti ciniinsifachaa jirtu, miixachaa jirtu. Haala ulfaataa kana gararraa harki tokko jira. Harki sun si wajjinan jira jechaa jira. Inni waan si wajjin jiruuf, inni waan si wajjin deddeebi'uuf, inni waan si wajjin ba'ee galuuf gabiitti jiraadhu. Waaqayyo si wajjin waan jiruuf. Sababiin isaa si eega, si wajjin jira, nagaatti si deddeebisa, waan sitti dubbate si raawwata. Jecha kana ofirratti dubbadhaa. Waan an dhagaye ija kootiin nan argaa'edha. Sittan dubbadhe ittiin jedhe Waaqayyo. Isa sitti dubbadhe immoo sifan raawwadha malee hin dhiisu. Namni dhiisee deebi'uu danda'a. Biyyi dhiisee nama biraa deebi'uu danda'a. Hiriyyaan dhiisee nama biraa deebi'uu danda'a. Maatiin dhiisee nama biraa deebi'uu danda'a. Waaqayyo garuu si biraa hin hafu. Miilli kee amma fagaatu si wajjin jira. Amma gadi buutu si wajjin jira. Amma ol baatu si wajjin jira. Na wajjin jira Waaqayyo jecha akkatti dhaadattuun barbaada. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yaada keenya sagalee kanarra dhaabbanneetu kadhanna. Tiidhaan kadhanna. Waan itti deemuu sodaatteetti sodaa malee deemi. Waan itti deemuu dhiphachaa jirtu humna keetii ol kan ta'e tulluu kan sitti ta'e gaara kan sitti ta'e gaara irreen keetti hin buune gaara jabinni keetti hin buune gaara beekumsi keetti hin buune iriyaan kan itti si hin buune miiltoon kan itti si hin buune gaarri yaaddeessaan sun miiltoo keetiif iddoodhaa hin ka'a. Isa si wajjin jiruuf iddoodhaa hin ka'a. Kakuu akka jiru dhageesseetti egaa si wajjinan jira jedhe Waaqayyo si wajjin jira. Si wajjin waan jiruuf karaan nama hin baafne si baasa. Karaan nama hin ceesifne si ceesisa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Hin kadhanna Waaqayyoon. Waaqayyo abbaa keenyaa baroota hundumaa dabarsitee kan jiraattu kaleessa kan turtedhas kan jirtu barri mootummaa keetii waakkannaaf darbiinsa kan hin qabne baroota furguggattee dabarsitee haftee kan jiraattu maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Amma kallattii garaagaraa iddoo garaagaraa ta'anii nu ordofaa kan jiran sagalee kan dhaggeeffachaa kan jiran haala garaagaraa keessa muddama garaagaraa keessa dhiphina garaagaraa keessa kan jiran qobaa kooti wayyoo namoota jedhaniif sagaleen ani si bira jira ani sin gargaara ani sin eega ani sin tumsa hinnayin si wajjinan jira sagaleen jedhu bira ga'eera. Sagalee kanaan lafaa haa ka'an. Sagalee kanaan ajajjabaatan gulubbiin isaanii haa jabaatu jilbi isaanii haa jabaatu lapheen haalaan burkutaa'e lapheen lola seexanaatiin burkutaa'e lapheen qobummaadhaan burkutaa'e lapheen bitagalummaa haalaatiin burkutaa'e amma sagalee kanaan haa jabaatu humna godhatanii lafaa haa ka'ani cimanii lafaa haa ka'ani humna haaraan fiigicha haa jalqaban. As jira Waaqayyo jedhee Yaaqoob riba keessaa dammaqee as jira Waaqayyo haala koo keessa jechuu haa jalqabani. Namni kan keessa hin jirre filti itti nama dhiibee biraa kan deebi'u hiriyyaan itti nama oofee biraa kan deebi'u haala ulfaataa ta'uu danda'a. Haala cimina isaanii gararraa haala ulaagaa isaanii gararraa ta'uu danda'a. Achi jiraachuu kee arguudhaan lafa itti dadhabanii lafa itti abdii kutanii ammaan achi deemsi hin jiru iddoodhanii ol haa ka'an. Deemsa haaraa haa jalqaban. Fiigicha haaraa haa jalqaban. Karaa haaraa haa jalqaban. Haduutitti dhiyee Yaaqoobitti itti dukkanaa'e mul'anni kan itti dukkanaa'e humna kan dhaban abdii kutannaa keessa kan jiran amma samiin irratti haa banamu. Olii sagalee jajjabeessuu dhaga'aniiru. Sagalee kanaan fiiguu haa jalqaban. Humna dhiiga Yesuusiin karaan dura isaaniitti haa banamu. Waan hin danda'anii biraa deebi'an ammatti deemuu haa jalqaban. Harka isaanii keessa haa galfatan. Eebbi Waaqarraa inni karaa ilma kee karaa Yesuusiin ittiin nu eebbiste sun amma irratti mul'achuu haa jalqabu. Waan gurri isaanii dhaga'e ijaan haa argan. Barri isaanii haa eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin muddama hafuuraa muddama foonii keessaa haa ba'an. Dhukkuba hafuuraarraa dhukkuba fooniirraa haa fayyan. Kiraasisiin kamiyyuu abaarsi kamiyyuu isaan hin danda'in darbanii haa deeman. Karaan aaraatti deemsa haaraadhaan humna haaraadhaan mul'ata haaraadhaan abdii haaraadhaan ka'anii deemsa itti haafufan maqaa Yesuusin itti haafufan
akka jedhaa ofirratti dubbadha. Humna aaraadhaan deemsa aaraan jalqabedha. Humna aaraan karaa aaraan jalqabedha. Abdii aaraan karaa aaraan jalqabedha. Maqaa Yesuusiin isiniif haa ta'u. Waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Sagalee kee kanaan akka jajjabaanu nu gargaari. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen.